Hashamaarka funee daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa Anmoonet badhaasaati. Guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti dhukaasa banameen barattoonni miidhamuu akkasumas reebichi guddaan irra ga'uu gabaasni achi ba'aa jiru ifa taasisa. Egaan akkuma beekamu Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti torban darbe keessa eenyummaa Oromoo kan xiqqeessu eenyummaa Oromoo irratti kan qiyyaafate barreeffamoonni waraqaatiin raabsamaa turanii jiru. Waraqaa raabsame sana irrattis barattoonni Oromoo mormii isaanii karaa nagaatiin dhageessisaa turan. Haa ta'u malee waan kun fala dhabuutiin ammas irra deebiin taateen kun guyyaa kaleessaa raawwatee jira. Haa ta'u malee waraanni biltsiginnaa garuu dhukaasa barattoota irratti banuun dhagahamee jira. Waan kun taateen kun irra deddeebiitiin kan raawwatu ammaan dura waggoottan 2 dura Yuunivarsiitii Dabra Biraan keessatti barattoonni Oromoo sabummaa isaaniitiin ajjeefamanii gara maatiitti reeffi isaanii ergamaatii ture. Waan kun akka laayyootti kan ilaalamu akka hin taane hawaasni Oromoo bakka hundaatti xiyyeeffannoo itti kennuu akka qabu gamanumaan isinii dhaamuu feena. Kallattiidhumaan taateen guyyaa kaleessaa achi keessatti ta'ee maali kan jedhu gabaasa qindeeffannee jirra. Gabaasa kana isin biraan geenya. Rakkoon mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee caffee aannanii ammallee itti fufuun galgala keessa barattoota irratti dhukaasni banamuun eeramee jira. Rakkoon kan jalqabe waraqaan eenyummaa Oromoo xiqqeessuu fi kan saba Oromoo arrabsu qaamolee finxaaleeyyii Amaaraa mooricha keessaan raabsamaa erga tureen booda barattoonni Oromoo yakkisuun akka daangaa godhatuuf gaafachuu itti fufan. Adeemsa gaaffii karaa nagaa barattoota Oromoo kan hordofuun rakkoon uumame halkaneedaa dhukaasi guddaan barattoota Oromoo irratti waraana raayyaa ittisa biyyaan banamuusaa gabaasni arganne ifa taasisa. Barreeffamoonni torban darbe keessa afaan Amaariffaan eenyummaa fi saba Oromoo arrabsuun facaafame kan eenyummaa saba Oromoo abaaru waan ta'eef dhimmichi yakka ta'uusaa himuun barattoonni Oromoo hiriira nagaa ba'uun gaaffii gaafachuu isaanii odeeffannee jirra. Haalli ittiin barattoonni Oromoo barreeffama sana mormuun arrabsoon akkanaa daangaa akka godhatuuf gaafatan kan seeraa fi heera dambii mana barumsaallee eeggate ta'e osoo jiru qaamoleen waraana raayyaa ittisa biyyaa barattoota Amaaraa irra gooruudhaan barattoota Oromoo irratti dhukaasa akka banan gabaafame. Kan guyyaa kaleessa galgalaatiinis dhukaasni boombii mimmaaneessuu fi dhukaasni rasaasaa akka ture qulqulleeffannee jirra. Dhukaasaan alatti reebicha dullaa fi barattoota Oromoo jumlaan qabanii hidhamuun isaaniis gabaafamee jira. Suur-sagaleen yookaan viidiyoon dhukaasa jabaa barattoota irratti dhukaafamu agarsiisu miidiyaan qoodamaa kan jiru. Haalli dhukaasa sanaa akkana kan garaa nama nyaatu waraanni hidhannoo guutuu qabu barataa harka qullaa jirutti dhukaasa jabaa hangas ga'u banuunsaa akkana kan nama yaaddeessudha. Nageenya barattootaafis yaaddoo guddaa kan namatti naqu hanga gabaasa kana qindeeffannetti mooricha keessaa barattoonni hedduun gadhiisanii ba'uun bakki akka bulaniif kanneen mooraa keessatti hafan ammoo hedduun isaanii reebamuutu himame. Eenyu akka reebameef eenyu akka nagaan buleef adda ba'uu baatus namni lubbuun miidhamullee jiraachuu danda'a shakkii jedhu uumee jira. Rakkoon walfakkaataan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii hedduu keessa irratti kan qaqqabu humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa jechoota Oromoo eenyummaa isaanii irraa mulqan fayyadamuun waraqaa sabaa fi saba wal dhabsiisuu tamsaasuu wayitaa kana humnoonni mootummaaf bulchitoonni Yuunivarsiitii gara barattoota yakka kana raawwatanii dhaabbachuun barattoota Oromoo deebisanii miidhuuf hangaariitti ga'uun ala rakkinichi hundeerraa akka furamuuf tattaaffii taasisaniin qabaatan kun daranuu rakkinichi babal'atee akka deemu taasisee jira.